sanitti murteessin amma nam tokko hayyoota Oromootu mana hidhaa jira yoo jedhu hayyoota kamtu mana hidhaa jira nama siin jedhu jira. Nama akkasiisan namni hayyoota san hin beekne anas hin beektu. Hayyoo ani barbaadu san namni hin beekne footoo kana laaluu dandeessa. Yoo nama kanaan fotoon hayyuudhan jedhin Abiyyiin ati faarsitu san ana biratti kottee qeensaa tanan ga'u. Sii galaa fotoona duubatti argitu kana fotoona duubatti argitu kun si biratti yoo hayyuun taane ana biratti Abiyyiin Ahmad kottee qeensaa ta kottee ta harkaa tan osoo hin taane ta lukaa hin ga'uu siin jechuu barbaadeeti. Sii galee namicha waa takka hin beekne kana dhiisi nama barumsa qabu hayyuu keenna eegati hin beekne nutis hayyuu kee hin beeknu jechuudha. Goota keenna eegan beekne ati nutis goota kee hin beeknu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo wayita isin Facebook irratti barreessitanii hayyoonni Oromoo haa hiikaman jettan hayyoonni Oromoo namni mana hidhaa jiru hin jiru warri siin jedhu kuni maal barbaadaniiti? Yaanii jara kana fixuudhaaf karoora qopheessanii lafa jiraa jechuudha. Isin ammoo Abiyyiin Jawaar hiika, Abiyyiin Baqqalaa hiika, Abiyyiin Ebaluun hiika jettanii warri biyya alaa jirtan ka Ameerikaa jirtu, ka Awurooppaa jirtu, biyyoota garaagaraa keessa ka jirtu akka waan uummata biyya keessatti qawwee matatti qabanii callisiisanii sillee akka waan faranjiin qawwee matatti si qabdee akka waan biyya faranjii keessatti namni qawweedhaan mana usi deebisee afaan kee lugaamattee akkuma hangaasaan jedhe shaaworii qorraaf oo'aa gosa gosaan dhiqachaa manatti ol deebitee shaawormaa kee doonarii kee akkuma jedhame gosa gosaan nyaataa hayyoota teenna qabsaa'ota keenya ilmaan Oromoo ji'a 10 guutuu mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif sagalee ta'uu dhabuu keessan uummanni diyaaspooraa onnee gubbarraa isinitti gaddaa jechuudha. Anarra wanni kana mara nagachiisisee dubbii diyaaspooraa kaasuu nageessite waa takka isin himuu barbaada. Namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese Andaargaachoo Tsiggee namicha jedhamu kana. Namichi Andaargaachoo Tsiggee jedhamu nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeese. Nama Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee Jawaar Mohammad ajjeesuudhaaf, Baqqalaa Garbaa ajjeesuudhaaf, Mohammad Diksiisoo ajjeesuudhaaf, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ajjeesuudhaaf fuudhee awwaalee namicha Andaargaachoo Tsiggee jedhamu ka alaabaa Ameerikaa addabaabayii irratti imbaasii Ameerikaa Itoophiyaa jiru dhaqee gadi buusee ibiddatti qaba jedhe namicha kanatuyyuu Hacaaluu Hundeessaa ajjeese. Namicha kanatuyyuu Jawaar Mohammad ajjeesuudhaaf pilaanii baasee bira taa'aa jira. Dhugaan Oromoo dhawaatumaan as bayaa jirti jechuudha. Isinii galee namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese Andaargaachoo Tsiggeeti. Namni Jawaar Mohammad hidhee Andaargaachoo Tsiggeeti. Namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese Andaargaachoo Tsiggeeti. Yaa diyaaspooraa ka Ameerikaa jirtu, ka Awurooppaa jirtu dhugaan ta'e gadi sii baate namichi har'a alaabaa Ameerikaa gadi buusee guba jedhe kuni bor Jawaar Mohammad addabaabayii irratti ibiddatti qaba. Bor Hacaaluu Hundeessaa lafee isaa qabrii baasee guba. Bor Baqqalaa Garbaa addabaabayii irratti ibiddatti qaba. Kana caala maaltu sii hafe? Itoophiyaan Ameerikaan maal balleessite? Ameerikaan maaluma balleessite alaabaa Ameerikaa gadi buusee ibiddatti qaba jedha. Namichi Andaargaachoo Tsiggee jedhamu ka Hacaaluu Hundeessaa nyaate, ka Jawaar Mohammad hidhe, ka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa amma sa'aatii kanatti tana buutee isaa dhabamsiise. Maqaa Itoophiyaatiin, maqaa Itoophiyaa qabachuudhaan ummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf, ummata Tigraay lafarraa duguuguudhaaf adda durummaadhaan biyya san keessatti namni ummata keenya fixuudhaaf Jawaar Mohammad ijatee san duratti addabaabayii irratti ibiddatti qabee gubuudhaaf Abiyyi Ahmad waliin tasaf maamma'ee farramee namni taa'aa jiru Andaargaachoo Tsiggee Biraanuu Naggaati. Ilmoo namaa takka taatee diyaaspooraa biyya ambaa keessa jirtu taatee har'arraa hiriira waamtanii gadi baataniitiniin waan har'a dalagamaa jiru kana yoo balaaleffanne addunyaalleen gulana si biran dhaabattu, addunyaalleen gulana si jalaan dhageettu. Yaa Oromoo yoo akkuma Andaargaachoo Tsiggee jedhe san Itoophiyaa ijaaruu barbaadde, yoo Jawaar Mohammad akka amma inni jedhe sanitti ibiddatti qabuu barbaadde, yoo Baqqalaa Garbaatitti ibidda qabuu barbaadde callisii afaan kee qodaaladhu akkuma namichi jedhe dhaqii imbaasii Ameerikaa dhaqii alaabaa Ameerikaa gadi buusii ibiddatti qabe. Ameerikaan har'a yakka maalii qabdi? Mootummaan kuni namicha kanatu akka Tigraay irratti lolli banamu godhe Andaargaachoo Tsiggee kun jechuudha. Lolli Tigraay irratti akka banamu ka godhe Andaargaachoo Tsiggeeti. Mariin paartilee siyaasaa waliin akka hin godhamne ka godhe Andaargaachoo Tsiggeeti. Abiyyiin Ahmad taa'ee ummata Oromoo waliin akka marii takka hin goone namichi godhe Andaargaachoo Tsiggeeti. Daani'eel Kibriitii miti. Daani'eel Kibriit amantiidhaani malee waa'ee Oromoo keessatti namni adda durummaadhaan ummata Oromoo lafarraa fixuudhaaf Hacaaluu Hundeessaa ajjeesee Jawaar Mohammad faa gubuudhaaf ibiddaan guyyarraa qulaanii baasee taa'aa jiru namicha kana jechuudha. Ani waan takka isinitti hima yoo gadi baatan gadi ba'uudha, yoo gadi ba'uu baattan
hin fakkeessina. Abiyyi deeggarree jirra jedha warri diiyaasporaallee. Abiyyi waliin dhaabataa jirra jedha. Abiyyi waliin Itoophiyaa ijaaraa jirra jedha. Abiyyi waliin Jawaar ajjeesaa jirra jedha. Abiyyi waliin Baqqalaa ajjeesaa jirra jedha. Abiyyi waliin hidhamtoota siyaasaa achitti dararaa jirra jedha. Gaafa guyyaan ga'e achitti Abiyyi waliin Jawaar fannifna jedha. Diiyaasporaan hundi keessan kana murteessaa mana keessa ol dacha'aa ta'a. Yoo ka kanan taane taate gadi baatee har'arraa hiriira labsuu sirra jira. Alaabaa Ameerikaa gadi buusee guba namichi jedhe kuni dhiiga Hacaaluu Hundeessaattu isa keessaa dubbata. Rakkoo inni ilmaan Oromoo uummata Itoophiyaa irraan gayaa jirutu isa keessaa dubbate. Namni yakka kana mara Abiyyi dalaysiisaa jiru. Namni badii Itoophiyaa keessatti dalagamtu maqaa Itoophiyaatiin akka Abiyyiin Itoophiyaa diigu, akka Abiyyiin Oromoodhaan xilaata ta'u, akka Abiyyiin biyya san balleessu namichi godhe Andaargaachoo Tsiggeeti. Alaabaa Ameerikaa dandeettii kamiin gadi buusee guba. Taarika kamtuyyuu jira ka alaabaa namaa gadi buufnee gubna jedhu. Namichi kun xaqlaa ministeerii miti bar. Paartii morkattootaati bar. Paartii morkattootaati. Namichi kun osoo har'a dhufee akka tarraa ta'ee aangoo Itoophiyaa bulchuu argate. Ummata Oromoo bakka takkatti tallaajaa walitti nu qabee karra nutti cufee gaazii nutti firfirsee ibiddaan nu gubaa bar. Andaargaachoo Tsiggee kun jechuudha bar. Namichi har'a osoo falmituu ta'ee paartii morkattootaa ta'uu dhaqee alaabaa Ameerikaa gadi buusee ibiddaan guba jedhu kuni osoo har'a aangoo argatee Abiyyi Ahmad irraa aangoo fudhate waan inni nuu qopheesse argaa jirtan. Kanaaf ni balaaleffanna. Alaabaan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti gadi buufamtee gubachuu ummanni Oromoo ni balaaleffata. Diiyaasporaan Oromoo ni balaaleffata. Tsinfanyaa Andaargaachoo Tsiggee ni balaaleffanna Oromoon. Ilma Oromoo taate namni dhuguma akka warri biltsiginnaa jedhu san hayyuun hidhaan jiru yoo ka jettu taate malee. Hayyuu kennatu hidhaa jira. Dargaggeessa kennatu hidhaa jira. Qeerroo kennatu hidhaa jira namni jettu. Gadi ba'u sirra jiraata. Addunyaan ayyaman sii kenniti. Hiriira piraanii itti baasaa. Awurooppaa ka jirtu, Ameerikaa ka jirtu, Awustiraaliyaa ka jirtu, Kanaadaa ka jirtu. Tsinfanyaa Andaargaachoo Tsiggee namicha jedhamu kana. Namicha Ameerikaa osoo baatummaa addunyaa biratti walitti nu fidanii. Ameerikaa nutu likkii galcha. Ameerikaa nu fiisiitii biyya diiguu malee waan biraan beeytu. Tsinfanyaa namicha akkana jedhe kana ummata addunyaa duratti saaxiluun nurra jira. Ummata Itoophiyaa duratti saaxiluun nurra jira. Ummata Itoophiyaa bulchuudhaaf namni deemaa jiru nama akkamii akka ta'e beekuu qaba ummanni kenna. Abiyyi Ahmad rakkoo kana akka inni dalagu. Rakkoo mara kana akka inni godhu. Namni kana muluu rakkoo kana godhe. Namni xilaata Oromoo Abiyyi godhe. Namni xilaata Jawaar Abiyyi godhe. Namni xilaata Jaalmarroo Abiyyi godhe. Namni xilaata Jaaldaa'uu Ibsaa Abiyyi godhe. Andaargaachoo Tsiggee kanaa jechuudha har'a dhugaan rabbii badhe baatee lallabaa jirti. Nama kumaatamatuyyuu jira ka as bayaniin dubbanne. Ka waan har'a Abiyyiin dalagaa jiru kana ol dalagaa jiru. Ka isa duubatti dhokatee jiru. Namni fakkaattonni akka Andaargaachoo Tsiggee kuni hisaaban qaban biyya san keessatti. Abiyyiin irra humna gayaayu jara biratti jechuudha. Mee namichi kun har'a maal hambise? Maal hambise Oromoo? Maal jechuu isaati? Ameerikaan maal balleessite? Maal balleessite Ameerikaan? Nagaya buusii, tasgabbii uumii, waa mara irratti mariitu si barbaachisa. Filannoon kun filannoo faayidaa hin qabne. Paartileen siyaasaa filannoo kana keessa hin jirani. Filannoo bu'aa takka hin qabne kophaa kee geggeessuun hin ta'u jetteen malee Ameerikaan Abiyyi Ahmad ati sirrii hin jirtu. Maaliif filannoo ummata hiita? Maaliif ummata dararta? Ameerikaan kana gaafatte yaa ummata kenna ummata diiyaaspooraa hattan ummanni biyya keessa jiru osoo tokkummaan qabaattanii osoo tokkummaadhaan jiraattanii waan Andaargaachoon Tsiggee jedhe kana balaaleffachuutu irra jira ummanni Itoophiyaa. Warrummaan biyya keessa jiru jechuudha. Kana gochuu hin dandeettan hin beeyna. Eeshi Xayyib ummanni diiyaaspooraa maal eegaa jirtan? Maaluma eegaa jirtan ka Ameerikaa keessa jiraataa jirtan har'a baqattoonni Oromoo yoo har'a ummanni Amaaraa Tsinfanyaan jaraa biyya qabaatee Itoophiyaa galuudhaaf karoora qabaate eessatti galuuf teettan diiyaasporaan kenna ilmaan Oromoo warri Ameerikaa jirtan? Gaafa alaabaan Ameerikaa imbaasii Itoophiyaa keessatti gadi buutee ibidditti qabame eessatti galuu barbaaddan warri har'a Abiyyiin falmaa jirtan? Warri Ameerikaa keessa teettanii Abiyyi falmaa jirtan? Warri Awurooppaa teettanii Abiyyi falmaa jirtu? Biyya tamitti galuuf teetta? Biyyuma tam qabda, biyyuma tam qabda. Ummanni kun ibidda hudduu keessa si kaa'ee ibidda si qabuuf deema. Eessatti galuuf har'a wayita alaabaa Ameerikaa gadi buufnee ibiddaan gubna jedhan. Diiyaasporaan Ameerikaa jirtan, baqattoonni Itoophiyaa, ummanni Oromoo biyya biraan qabdan, itti baqattan biyya baqaa keessa jirtan. Har'a yoo mootummaan Ameerikaa fuudhee biyyatti si deebise, Abiyyiin halkan takkaan ibidda si qabee lafarraa si balleessa. Maa callistee harka kee marattee teetta? Ka Awurooppaa jirtu Jarmanii, Faransaa, Noorwee, Siwiidin, Ingiliiz biyya hunda warri jirtu.
akkamitti teettee sinfanyaa akkanaa kana ka alaabaa Ameerikaa gadi buufnee biddaan gubna imbaasii Ameerikaa dhaydhee jedhu kana maaf callistanii teettanii ilaaltan? Haganuma muluu dirqama bakka Abiyyi deeggarra jettanii labsattanii gadi baatanii fakkeessuun faayidaan qabu eega yeroon tare gizee kanatti ummanni keenya bakka jirru maraa waan kana xiiqiidhaan dura dhaabachuun nurra jira jedhan. Nuti har'a ummanni keenya ummanni diyaaspooraa biyya alaa jiru baqattoonni Oromoo keessattuu biyyan qabdan isin. Biyyi teessan Oromiyaadha. Itoophiyaan taharraa caaluu hundeessaa ajjeeftee dhugaa isii gaafannee dhabne tana. Jawaar Mohammad hiitee hayyuu kamtu hidhaa jira siin jetti. Baqqalaa Garbaa hiitee hayyuu kamtu hidhaa jira siin jetti. Jaal Daawud Ibsaa uggurtee hayyuu kamtu uggurame siin jetti. Sinfanyaan akka Andaargaachoo Tsiggee kuni alaabaa Ameerikaa ibiddatti qaba jedha. Eessa dhaquu edda Oromooti? Eessatti galuu edda? Gaafa mootummaan Ameerikaa baqattoonni Itoophiyaa keessa haa bayan jedhe. Eessumatti galuuf deemtan ilmaan Oromoo Ameerikaa keessa jirtan. Har'a cal jettanii afaan keessan qadaaddattanii mataa keessan akkana marattanii teettan akka waan biyya qabdanii. Wallaahi nagarramaana. Dhugaa rabbiititti sinfanyaa kana gadi waan balaaleffachuun nurra jira. Osoo sanumaafuyyuu ta'e siyaasuma kennaafuyyuu jechuudha. Rakkoma mootummaan kun ilmaan Oromoo irraan gayaa jiru. Hayyoota teeta mana hidhaa keessa dararamaa jirtu. Kaleessa Koloneel Gammachuu ayyaana mana hidhaa keessaa gadi baasanii nama 9 isaan waliin tana buutee dhabamsiisan. Harka keessan marattanii teettan diyaaspooraan Rabbi dhabama isin haa godhu. Maal abbaa keessanii teettan isin? Maal ummanni biyya keessatti rakkatee gara dhaqu dhaqee bakka deemu dhabee qawwee sodaatee gadi ba'u tuksi ol deebi'u tuksi gadi ba'u tuksi mataa facaasaa jiran ummata warra biyya keessa jiru. Ati ka diyaaspooraa warri bishaan qorraa gosa gosaan dhiqattu maa gadi baatee ummata keetii addunyaatti sagalee hin taane? Maaliif ummata keetii addunyaatti hin iyyine? Maaliif hayyuu keetii addunyaatti hin iyyine? Maal barbaaddaati? Abiyyi deeggaruu jirtanii isinillee warri ummata sochoosaa jirtan warri har'a ummata keenya sochoosaa jiru ka Ameerikaa keessa jiru ka Awurooppaa biyyoota garaagaraa Ingiliiz jirtu ka Faransaa jirtu ka Noorwee jirtu ka Jarmanii jirtu maali ka Abiyyiitu harkasi keessaa qaba? Akkamitti hayyoota keetii sagalee ta'uu dhabda? Akkamitti gadi baatee filannoon kun filannoo sobaati? Filannoon kun filannoo kijibaati? Filannoo wayituu hin jiru jettanii agarraatitti hiriiruma tokko chamaanuu waamina. Rakkoo qabdan isin marti keessan har'a ammoo dubbiin achi bira tartee jirti. Gaafa alaabaa Ameerikaa sinfanyaan akka Andaargaachoo Tsiggee akka Biraanuu Naggaa kuni alaabaa Ameerikaa fi alaabaa Awurooppaa gadi buusanii biddaan guban gaafa san bakka itti galtu laalladhu diyaaspooraa. Yoo kana falmachuu barbaadde har'a gadi ba'ii balaaleffadhu. Har'a gadi ba'ii ijjannoon mootummaan Itoophiyaa irra jiru Andaargaachoo Tsiggee sinfanyaa maafiyaa Itoophiyaa keessa jiru kana balaaleffachuutu sirra jira. Balaaleffachuu qabda Oromoo bakka jirtu mara. Warri biyya keessa jiru warra biyya alaa jiru dhiisi. Nam tokko ummata keenya ajjeesii yoo jedhe mootummaan tokko yakkan qabu bar. Kaleessa Abiyyi Ahmad gaafa addunyaan Tigraay irratti lolan banini lolli hin barbaachisu mariisii wayyaa mariidhaan furmaata godhi jettuun sinfanyaa akka Andaargaachoo Tsiggee kanatuyyuu durriyyee waliin marii maalii goota? Ashabbaarii waliin marii maalii goota jedheeni lola irratti bansiise. Har'a ammoo hayyoota Oromoo mana hidhaa keessa jiran akka hiikaman wayita jettee addunyaan gaafattu hayyuu maaltu mana hidhaa jira? Sinfanyaa akka Jawaartu mana hidhaa jira. Durriyyee akka Jawaar Mohammaddu mana hidhaa jira. Kashilabbee akka Baqqalaa Garbaattu mana hidhaa jira. Ka akka Koloneel Gammachuu ayyaanaattu mana hidhaa jira. Jarri kun durriyyeedha. Itoophiyaan jaalatanii jara kana gadi baafnee gaafa aangoo keenya mijeeffannee ibiddatti qabna ka jedhu Andaargaachoo Tsiggee Abiyyi Ahmad waliif harramanii Jawaar fa'aatti ibidda qabuudhaaf guyyaa eeggataa jiran jechuudha. Ijibbaata kee gahi Oromoo yoo dandeesse wayita har'a addunyaan si waliin dhaabataa jirtu wayita Ameerikaan si waliin dhaabattu wayita Awurooppaan si waliin dhaabattu yoo har'a gadi baatee sagalee kee dhageessifanne yaa diyaaspooraa wannummaan ati qabsootti jira Oromoodhaa qabsaayaa hayyuu kiyyaa qabsaayaa jettee amma booda nuti dubbattuuf takkallee hin jiru. Keessattuu warri Ameerikaa keessa jirtan wanni har'a dubbatame wanni har'a Andaargaachoo Tsiggee dubbate mee nam tokko amman amanu waan anuufii kiyyarraa sobuufaa itti fakkaata. Wallahi billahi alaabaa Ameerikaa dhaqee imbaasii sanirraa gadi buusee ibiddatti qaba jedhe namichi. Ibidda maaliif kana mara ga'e? Jaalala Itoophiyaa qabuufi biti. Aangootu isa maraache namicha kana kaleessa Abiyyitu biyyatti deebise. Abiyyitu kaasee biyyatti galche. Jawaar Mohammad Hacaaluu Hundeessaa hin ajjeese. Dhaggeeffadhaa Hacaaluu Hundeessaa namicha kanatu ajjeese. Itti aansee ammoo hayyoota keenya warra mana hidhaa jiran akkamitti hiikamanii? Akkamitti Ameerikaan jarri kun hiikaman jetti? Akkamitti Itoophiyaan si qofa? Itoophiyaan Andaargaachoo Tsiggee qofa namni Itoophiyaa jaalatu ibba Itoophiyaan nati ay daraadarim jedha ushataam hin kijiba. Itoophiyummaaf akkana godhataa hin jiru. Uummata Oromoo lafarraa balleessuuf akkana godhata.
akkamitti biyya tokko kana gaa buusii tasgabbii uumi nama najjeesin nama akka godhi jettu waan akkasii dalaga kanaaf jarana ummanni keenya ummanni diaspora gadi baya hiriira walirraa hin cinne wal fakkaataa waama ni balaaleffanna waan andargaachoo tsiggee jedhe ni balaaleffanna tsinfanyaa jechuun isa kana dhiigaa caaluu hundeessaa lulluuqate namicha dhiigaa caaluu hundeessaa kutatee nyaate andargaachoo tsiggee guyyaa waliin nu gaya guyyaan akkanatti dhiiga kee ila kubbaayyaatti naqannee dhuynu ni dhufa abbo guyyaan dhiiga kee kubbaayaan dhuynu ni dhufa isa namni hacaaluu hundeessaa nyaate namicha kana namni hacee nyaate wallahi waqasaman billahi oromoo amana namicha kanatu ajjeese hacaaluu har'as taanaan jawaarfaa baqqalaafaa hamzaa booranaafaa nyaachuudhaaf namichi pilaanii baasaa jiru nama kana nama abiyyii jala dhokatee deemu laalame warra abiyyii jalatti dhokatee maqaa Itoophiyaatiin እኔም ኢትዮጵያ ነው ግን ውሸታም ኢትዮጵያ አስፈልግም ኢትዮጵያን ክጂባ ተከለን ጅርቱ ኢትዮጵያን ጅርቱ ኢትዮጵያ ኡመተ በየሰኒ ሁንዳፍታቱ ማለ ኢትዮጵያ አንዳርጋቸው ጽጌ ቆፋሚቲ ኢትዮጵያ ብራኑ ነጋ ቆፋሚቲ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ቆፋሚቲ ኢትዮጵያ ጀዋር ኛቱ ኢትዮጵያ በቀላ ኛቱ ኢትዮጵያ አጫሉ ኛቱ ኢትዮጵያ ዌልስቶት ኦሮሞ አርቲስቶት ኦሮሞ ኛቱ አበደን ኒበላለፈና ኦሮሞ ዮሐራ ገዲባቴ ሂንዱበነ አቲ ንክጂብ ደብሊሱማን በርባዱ والله وقسما بالله دغاسي في ملا يو اتي حقنا متاتي نوتي وان موتمان ኢትዮጵያ ደለጋ ጅሩ ከነ ከሰን ጅሩ ኦሮሞን ጭንቁርፈማዳ ኦሮሞን ሰልጠታዳ አጀፈማ ጅራ መቃሸኔቲን መቃ አባኦ ሸኔቲን መቃ አባ ቶርቤቲን ጽንፈኛን አማራ ለፈራኑ በለሳ ጅራ ከአከን ደርጋቸው ጽጌ ከአከ ብራኑ ነጋ ጀራ ከነ ዮም በላለፈነ ጉያናቲ በላለፈቱ ተከለን ጅሩ አኒ ወላሂ ቢላሂ ዮ ኡመኒ ከነ ዲያስፖራ ከሰ ጅርታን warri dargaggeeyya keenna sochoosaa jirtan warri qeerroo keenna bakka buutee awurooppaa biyya 28 ameerikaa fi kanaadaa awustiraaliyaa keessa jirtan sa'atii torbee dhuftu kana keessa bakka hundatti hiriira itti qabattanii mootummaa walii galtanii hiriira nuu waamin isintuu kijibdoota isintuu jawaar gurgurate isintuu du'aa caaluu hundeessaatitti gammachuu qaba isintuu akka ummanni oromoo naman taane harka keessaa qaba waan kaleessa godhaa turtan godhaa irrallee waan kaleessa ifaajaa turtan godha galmaan hin geenne ganaa kararra jirtan walakkaa karaayyuu hin geenne nuti waan dandeenneen ummata keenya biyya keessa jiru sagalee ta'uudha hayyoota keenya sagalee ta'uudha ummata oromoo biyya keessa dararamaa jiru sagalee ta'uudha simfanyaa akka andaargaachoo tsiggee ni balaaleffanna simfanyaa akka andaargaachoo tsiggee ni balaaleffanna warra dhiiga ilmaan oromoo ummata Itoophiyaa dhugaa jiru akka andaargaachoo tsiggee ni balaaleffanna ummata dhiiga Itoophiyaa dhugaa jiru akka andaargaachoo tsiggee tokkummaadhaan kaanee balaaleffanna tokkummaadhaan ummanni Itoophiyaa hundi warri ufiin jedhu keessattuu ummanni oromoo waan kana gadi baanee adda durummaadhaan dura dhaabachuun nurra jira namichi kun Ameerikaa qobatti quba qaban jiru hayyoota keenya mana hidhaa keessa jiran yeroo gabaabdutti gadi baasanii jateessan dura balleessuu barbaadan oromoo hayyoon kee badee atillee irraa hafuun sirran jiru hayyoonni kee dhabamanii irraa hafuun sirran jiraatu biyyi sun inshaallah ol galabbaxamtee gadi haa galabbaxamtu Itoophiyaan jarri jedhamtuun mataan haa dhaabattu namni jawaarii fi baqqala irraa hafuun jiru mataan dhaabatti Itoophiyaa yoo jette bakka 99tti adda baati malee abadan namni du'a sodaadhaaf jechuun hayyoota isaa irraa hafu takka illee jiru takka kana qurxii beekuudha qaba mootummaan Itoophiyaa ummanni keenya simfanyaa akka andaargaachoo tsiggee kana dura dhaabachuu si barbaachisa namichi kun kanaan dura sagalee dho'ifatee ummata keenya ficcisiisaa ture sagalee dho'ifatee ummata Tigraay ficcisiisaa ture sagalee dho'ifatee Hacaaluu Hundeessaa ajjeesiise Abiy Ahmad sagalee dho'ifatee akka Abiy Ahmad ummata addunyaa irratti duulu godhe har'a Abiy Ahmad quufsuu dhabnaan dubbiin Abiy Ahmad jedhu garaa ga'uu dhabnaan dubbiin Abiy Ahmad jedhu gadi bu'uu dinnaan maal godhe ufii isaati as bahee ani dhaqee alaabaa Ameerikaa san gadi buusee ibidda itti qaba yoo mara jabaatte jedhe laalime maal jechuu isaati Ameerikaan maaliif ummata nagaya buusaa jetti Ameerikaan maaliif hayyoota hidhaman hiikaa jetti Ameerikaan maaliif Abiyyiidhaan filannoon kun sirrii miti jetti Ameerikaan maaliif Abiyyiidhaan lola Tigraay irraa dhaabi jetti Ameerikaan maaliif Abiyyiidhaan waraana adda bilisummaa Oromoo waliin gadi dhaabbadhu tasgabbiidhaan nagaya buusi jetti sababa kanarraa kaka'e alaabaan Ameerikaa gubachuu qabdi jedhee murtii dabarsaa jechuudha namichi kun mee biyya san keessa seerri eessa jira maaliif dubbiin Abiyyiin jedhu garaa ga'uu dhabde laalamee jarana jechi Abiyyiin Ahmad dubbatu quufsuu dadhabe Itoophiyaa yaadeetii miti wallahi billahi wayta namichi sun alaabaa Ameerikaa gadi buusee ibiddatti qaba jedhe akka waan Jawaar Mohammad gubateetitti ilaalean akka waan Baqqalaan Garbaa gubateetitti ilaalean
akka waan qeerroo fi qarreen Oromoo mana hidhaa jirtu hundi gubatteetitti ilaalean maalirraa kaka'e mootummaan Ameerikaa ummata nagaan ajjeesin hayyoota Oromoo hidhaman hiiki gati taa'ii paartilee siyaasaa waliin marii godhi filannoo walabaa geggeessi jedhee wayita Ameerikaan isa gaafatu maaliif jecha kana la gaafataniif wayita dhaqee alaabaa ibiddatti qaba jedhu Jawaar gubuudha kun Baqqalaa gubuudha qeerroo fi qarree 50 mana hidhaa jirtu ibiddaan gubuudha ilmaan Oromoo bakka Itoophiyaa jedhaman san keessa jiran gubee balleessuudha Andaargaachoo Tsiggee paartii Izeemaa Biraanuu Naggaa ofiin jedhu kuni osoo biyya qabate osoo aangoo argate ummata Oromoo kana kanatti mooraa takkatti naqee seenaa kaleessaa seenaa mililiksan isinitti deebisa jechuudha harka muraa jedhan san ibiddaan isin guba kuni gaaziidhaan isin guba isini galee namichi har'a akkamitti har'a ummanni tokko gadi taa'ee mari'adhu nama namaan jedhu alaabaa akkasii gadi buusee akkasii guba jedha maal jechuu xiqqoo malleen saalfatu ummanni xiqqishuma isiillee Ameerikaan biyya akkasii diide maal goote Ameerikatu dhaqii Tigraay lolli jedheeni Abiyyiidhaan Ameerikatu Jawaar hidhi jedheeni Abiyyiidhaan Ameerikatu Hacaaluu ajjeesi jedheeni Abiyyiidhaan mee naafi mi'a Andaargaachoo Tsiggee ushataamii kabkaabbaa Ameerikatu kana jedhee Ameerikatu godhee kana mara waan biyya san keessatti ta'e lola Tigraay irratti baname Ameerika banee waraana Shaabiyaa Ameerikatu Itoophiyaa seensise daangaa Itoophiyaa Suudaaniidhaan waraana Suudaanii fidee ka Itoophiyaatti naqee Ameerikaadha innaataa libda kijibduudha kunniin ushataamii daddabochi ummanni Oromoo wareegama barbaachisu kafaluu isinirra jiraata wareegama barbaachisu warri biyya keessa jirtanillee hagana caalaa sodaachuudhaan qabdan gaafa Jawaar jetee duratti gubatu gaafa Baqqalaan Garbaa jetee duratti gubatu gaafa Hamzaan Booranaa jetee duratti gubatu jireenyi sitti haafu jireenya dama booda jiraatu takka illee jiru gadi baay'ee qabsaa'e ilmaan kijibduu hayyuu kamtu mana hidhaa jiru warri nuun jettan yoo hin beekne fotoo kana laalii baradhu wasak ilma zinaadha waan takka warri hin beekne fotoo kana laali yoo hayyuu hin beekin hayyuu mana hidhaa jiru yoo hin beekne kana laali si galee waan takka osoo hin beekne akkanumaan hayyuu maaltu mana hidhaa jire hayyuun keessi Abiyyi qofa yoo Abiyyi qofa beekti Abiyyi qofa beeka jedhi nurraa baradhu eenyutu mana hidhaa jire jedhi nu gaafadhu barreessinee sii kennina waraqaa haywaan akka harreetitti sammuu harree baattee deemtu ummata waa takka hin beekne jechuudha sini galee yoo Abiyyi qofa hin beekin warra hidhaa jiru nurraa baradhaa eenyutu mana hidhaa jira jedhi na gaafadhu anatu barreessee sii kenna waan hin beekne keessan galina yoo beekte hin beekta yoo hin beekin ammoo hin beeku wallaalaadhaati kaleessallee sii galee Amaarri isinarra jala fiidan tun boru ibiddatti qubuddutti isin keetti ummanni Amaaraa isinarra jala fiidan tsinfanyaan akka Andaargaachoo Tsiggee ka dhiigaa Hacaaluu Hundeessaa dhuge ka dhiigaa Hacaaluu Hundeessaa lulluuqate Abiyyi yaadeetii miti akkam godhee Abiyyi dhabamsiisarra dalagaa jira Andaargaachoo Tsiggeetii fi Biraanuu Naggaa akkam godhee Abiyyi Ahmad achi dhabamsiisee aangoo fudhadhaaf dalagaa jira malee alaabaa Ameerikaa gubuu hin danda'u osoo gubeellee wama takka wanni isaan fidan takka hin jiru huccuu guban malee Ameerikaan gubne sigala kanaaf ummanni keenya diyaaspooraan biyya alaa keessa jirtan hiriira yeroo gabaabduu keessatti waamtanii gadi baatanii filannoon kun filannoo sobaati jecha mootummaan Itoophiyaa jedhe Andaargaachoo Tsiggee alaabaa Ameerikaa ibiddaan guba jedhe ni balaaleffanna tsinfanyaadha maafiyaadha shabbaariidha shororkeessaadha kuni biyya bulchuun qabu kuni paartii siyaasaati miti tsinfanyaadha kun maafiyaadha kun Andaargaachoo Tsiggee seeraan to'atamuudha qaba Andaargaachoo Tsiggee seeraan gaafatamuudha qaba Andaargaachoo Tsiggee yoo olaantummaan seeraa jiraate seeratti dhiyaachuudha qaba jarana kaleessa Daani'eel Kibriititti duulaa turtan har'a kanatu isinii dhufe kunoo Daani'eel Kibriit akkas jedhe kana hoo maal jettaniin kagadi buusee alaabaa biyya tokko ibiddaan guba jedhu kagadi buusee alaabaa akkas godha jedhu Itoophiyaa yaadeeti miti Itoophiyaadhaaf kaya addumaaf laga hin buufne namni Itoophiyaa jaalatu lolan jaalatu Itoophiyaan nagaa barbaaddi Itoophiyaan ummata Itoophiyaa sabaaf sablammii biyya sanii ofitti qabdee nagaa buusuu barbaaddi alaabaa Ameerikaa gubi alaabaa Jarmanii gubi alaabaa Faransaa gubi alaabaa Ingiliiz gubi alaabaa gamtaa Awurooppaa gubi min taamaxaallee hushataamii daddableeba ibiddanatti qabe namicha kana wallaahi akkana kubbaayyaan si dhuga osoo si argadhe Andaargaachoo Tsiggee jechuudha namicha kana namni Hacaaluu Hundeessaa nyaate namicha kana namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese Oromoo irraan socho'in Andaargaachoo Tsiggeeti seeratti nuu dhiyaachuudha qaba har'as deebisee hayyoota Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa deebisee ilmaan Oromoo nama 9 Mahammad Diksiisoo dabalatee iddoo tana buutee namni dhabamsiise namichuma kana argaa jirtan waan inni dalagu argaa jirtan
argaa jirtan waan inni jedhe dhageeffataa jirtan warri hin dhageeffatinis dhageeffadhu yaa banii aadam namicha kana namni ilmaan oromoo lafarraa dhabamsiisaa jiru namni hidhamtoota teenna siyaasaa akka mana hidhaatiin baane godhaa jiru namicha kana oromoo dammaqi diyaaspooraan oromoo dammaqi keessattuu gizee kanatti gadi bayii u'uu jedhii sagalee dhageessifadhu filannoon kijibaa kun abadan inuman taane Abiyyi Ahmad filannoo kijibaa Andargaachoo Tsiggee waliin tsinfanyaa kana waliin tsinfanyaa akka Biraanuu Naggaatiif Andargaachoo Tsiggee warra Itoophiyaa diiguudhaaf marxifatanii warra Oromoo dhabamsiisuudhaaf marxifatanii ka'an warra ummata Oromootiif ummata Tigraay lafarraa duguuguudhaaf marxifatee ka'e keessaa tokko Andargaachoo Tsiggeeti. Andargaachoo Tsiggee የአማራ ጽንፈኛ ነው። አማራ ሳይወክልም አማራ ላይ በከምቡ ዱጋ ሲንት ማን አማራስ በከምቡ ነሚች ኩኒ ነማ ሀጫሉ እንዴሳ ኛቴዳ ዲጋ ሀጨቱ በውዳፍ ደመ ኩሎላ ሰዱማ አራት ላላ ዱጋን ሀጫሉ እንዴሳ ኡታልቺሱ ጀመረ ጅረ ዲኒ ሀጫሉ እንዴሳ ወራ ሀጫሉ ኛቴ ወራ ሀጫሉ አጄሴ ዲኒ ዛ ኡታልቺሱ ጀመረ ጅራ ሀራ አንዳርጋቸው ሲገ አመቦደን ወር ካምባቱ ቀበምቴ ጅርታ ከሌሳ ፎቶ ከቆፋ አብይ አህመድ ወሊን ሰርጋ ቱሬ ከሌሳ ፎቶ ከቆፋ አብይ አህመድ ወይ ተጠር ከሰላመተ ፉቴ ወሊን ዳበቱ ፎቶ ከቆፋ አርጋ ቱሬ ሀራ ጀቻት ጀቹፊ ዋላቲ ኦኔ ከሰደላይቱፊ ዋላቲ ኡመተ ኢትዮጵያቲፍ ኡመተ ኦሮሞ ጎዳ ጅርቱ ቀበተመት ገዲባቴ ኑ ዱበቴ ጀቹዳ አቲያራ ቢቃቲ ከሚን አላባ አሜሪካ ገቡሱ በርባድ ቢቃቲ ከሚን አላባ አሜሪካ ገዲቡፍቴ አላባ አሜሪካ ጉቡ በርባድ አሜሪካ ማስብ በለሲቴ hidhamtoota siyaasaa hiiki jechuun alaabaa Ameerikaa si gubsiisa. Lola dhaabi jechuun alaabaa Ameerikaa si gubsiisa. Tasgabbii uumi jechuun alaabaa Ameerikaa si gubsiisa. Biyya san keessatti nagaa aabuu jechuun rakkoo maalii qaba? Rakkoo takkaayyuu qabu. Kunniin warra Itoophiyaatti amanuu miti. Warra aangootti amanu. Nu malee namni hin jiru. Nu malee Itoophiyaan hin jiru. Itoophiyaan na qofa. Ineenoo Itoophiyaa. Leelaa Itoophiyaa yellam. Ushataamiidha kunniin. Hin kijibaan. Kanaaf Oromoo dhugaan baatee jirti. Hacee namni nyaate Andargaachoo Tsiggeeti. Hacaaluu namni ajjeese Andargaachoo Tsiggeeti. Irraan socho'iin tokkummaadhaan gadi bayii falmadhu diyaaspooraan biyya alaa jirtu hiriira dachi sochoosiin kan namni kumaatamni irratti argamu iddoo mararratti nu waamamuudha qaba. Ameerikaa Minisootaa magaalota hundarratti Kanaadaa bakka hundatti ni balaaleffanna. Tsinfanyaa akka Andargaachoo Tsiggee Itoophiyaa hizb አይወክልም። አንተ ጽንፈኛ ነው የሀጫሉ ደም የጠጣ ሰው ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ማለት ነው ሌባ ነው ውሸታም ነው ኢትዮጵያ እየፈረሰ ያሉ እንደ አንዳርጋቸው ጽጌ ሰዎች ናቸው ስለ ኢትዮጵያ ምንም አያውቅም አንዳርጋቸው ጽጌ ሌባ ነው ውሸታሚ ነው ውሻ ነው አንዳርጋቸው ጽጌ ኢሳ namni ኢትዮጵያ ዲጋ ጅሩ ኢሳ namni ሀጫሉ እንዴሳ ኛቴ ኢሳ namni ዲጋ ሀጨ ዱኬ ዱጋንቴ ሲገልቴ ኦሮሞ ጉማ ከባፈዱ ከይ dammaqii bakka jirtu mara gumaa kee baafadhu kun har'a caaluu nyaate kololeel gammachuu nyaachuudhaaf dhabamsiisee jira sigale kololeel gammachuu ayyaana nyaachuudhaaf tana buutee dhabamsiisee jira nama sagalii Muhammad Diksiisoo nyaachuudhaaf tana buutee dhabamsiisee jira hayyoota teen mana hidhaa jiranillee tartiibumaan itti deemaa jira Oromoo yookaan Oromummaa kee waakkadhu yookaan akka ilma namaa tokko gadi bayii qabsaayi yookaan maqaa Oromoo kana firraa lafa kaayi yookaan akka ilma namaa tokkotti qabsaayi goota kee walii wareegama barbaachisu kafalii bilisummaa goonfadhu ani wanni isinii dhaamu kanuma ummanni keenya ummanni diyaaspoora yoo ka hiriira waamuu taatan taate isin marti keessan bilisiginnaa ta'uuf deemtan wannummaan isin gizee wanni bade hiriira waamtaniif hin jiru yeroo har'a addunyaan ijji addunyaa marti abiyyiirra jirtu yeroo har'a ijji addunyaa marti namicha kanarra jirtu kanatti yoo gadi baatanii ummata keenya hidhaa jiruu fi ummata Itoophiyaatiif nageenya abuu filannoon kun akkan geggeeffamneettanii addunyaatti sagalee keessan hin dhageeffatin hidhamtoonni teessan isin haa hiikaman jettanii yoo har'a gadi hin bahin eega wanni badde wanni isin gabbaataniif takkallee hin jiru kun hidhaamsa kooti yoo kana gootan godhaa yoo kana godhuu baattan ifaajee bilaashaati waraabessa taree sareen duttee namni si jalaa dhaga'u hin jiru Ameerikaan si tuffatti Awurooppaan si tuffatti antee kazzaab siin jetti ati ushataamiidha siin jetti kaleessa wayta nuti dubbannu wayta nuti mootummaa kana dura dhaabbannu wayta nu dhugaadhaaf isinii falminu maa callistan har'a ammoo wayta nuti waa maraa waan goone eessaa dhuftan siin jetti addunyaallee kanaafi namni miidhama qabu yeroo kamuu rakkoo isaa hin himata namni rakkoo qabu yeroo kamuu rakkinna isaa hin himata gadi bayi bakka jirtu mara hiriira waami ጽንፈኛ akka Andargaachoo Tsiggee ni balaaleffanna
ሲኒገለ አንዳርጋቸው ጽጌ የኢትዮጵያ ህዝብም አይወክልም። አንዳርጋቸው ጽጌ ጽንፈኛ ነው። የኢትዮጵያ ማፊያ ግሩፕ ነው። እነሱ ነው የትግራይ ህዝብ እየጨረሱ አለው። እንደ አንዳርጋቸው ጽጌ የኢትዮጵያ ትግራይ የትግራይ ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ ወጣት የትግራይ ወጣት እየጨረሱ ያሉት እነ አንዳርጋቸው ጽጌ ሰዎች ናቸው። ይሄንን ስለ ኢትዮጵያ አይደለም ስለ እነሱ ብቻ ነው ማስበው። እነዚህ ውርዳሞች ሌቦች በትንሽ ጊዜ ውስጥ የሆነ ነገር እናደርጋለን። ከናፉ ኡመኒ ኬና ቶኩማዳን ካተኒ በከጅር ተመራ በላለፈቹን ረጅራ ጽንፈኛ አካ አንዳርጋቸው ጽጌ ኢትዮጵያ ህዝብም አይወክልም። የአማራ ህዝብም አይወክልም። ራሴ ብቻ ነው የሚወክለው የሚሄደው። እነሱ ስለ ኢትዮጵያ ማስቦ አላቅም። አየ እነሱ ሌቦች ናቸው። የደም ሰው ብቻ ነው የምጠጣው። ስለ አገሪም ስለ ኢትዮጵያም ስለ ሰዎች ስለ አማራ ስለ ኦሮሞ ስለ ሌላ ብሔር ምንም አያውቁም። ምንም ስለዛ ተነሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ከናፊ ኒበላለፈና ከሰቱ መን ኦሮሞ ቶኩማዳን ካኔ ዋን ኑራ በርባችሱ ዋን ሲላ ጎዳሙ ቀቡ ሁንዳዩ ሃጎኑ ካባ ከጅር ተመራ አኒ ኤርጋኒ ሲኒ ቀቡ ከኑማ ባየና አርሴ ጅራ አናሚች ኩኒ ዲባንዲበት ነምና ጫሉ አጀሴ ነሚች ከና namni hacaaluu hundeessaa akka du'u haala mijjeessee waan hunda godhe Andaargaachoo Tsiggeeti. Kana shakkii takkallee sammuu keessan kaayina. Namni hacaaluu hundeessaa akka du'an godhe Andaargaachoo Tsiggeeti. Daani'eel Kibriit jennee shawwadamaa turre. Deebisee ammoo hayyoota keenya mana hidhaa jiran akka hin hiikamne adda durummaadhaan namni Abiyyi Ahmad kokkee qabee Abiyyi Ahmad dura dhaabataa jiru Andaargaachoo Tsiggeetii fi Biraanuu Naggaati. Kana amana. Har'a namni Abiyyitti dhiyaatee Abiyyi waliin socho'aa jiru jala isarraan kaasee namni har'a Abiyyitti aanee filannoo gaggeessaa jiru baay'ina ummataatiin jara. Seera bitaaba maxxanmarii keessatti barraa'e immeelii Biraanuu Naggaa yoo laaltan jara kanatu barreesse. Akka Andaargaachoo Tsiggee kanatu barreesse. Kanaafi gumaa Hacaaluu Hundeessaa namicha kanarraa kaafanna Oromoo. Qabadhu dubbii tana. Gumaa hacee Andaargaachoo Tsiggeetiin baafna. Kafalachuun dirqama keenya. Dhiiga Hacaaluu Hundeessaa baasuun dirqama keenya. Kanaaf Oromoon Andaargaachoo Tsiggee irratti adda durummaadhaan bakka jirtu maraa xiyyeeffachuun sirra jira. Namni Hacaaluu Hundeessaa gubee Jawaar mana hidhaatitti ajjeesuudhaaf akka Jawaar hin hiikamne Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa ilmaan Oromoo adadamanni murtii hiikuu dhukkaamsee dhabamsiisu namicha kana. Namicha Andaargaachoo Tsiggee jedhamu kana jechuudha. Kanaafi alaabaa Ameerikaa imbaasii Ameerikaa dhaqee gadi buusee guba Itoophiyaadhaaf jecha jedhe. Inki jiba. Itoophiyaadhaaf miti ka godhaa jiru. Itoophiyaadhaaf osoo godhee waraana Shaabiyaatiif dubbata sila. Waraana Shaabiyaa Tigraay keessa jiruuf dubbata. Waraana Suudaanii daangaa Itoophiyaa seeneef dubbata. Ummata Itoophiyaa kallattii afraniin dhumaa jiruuf dubbata. Nagaa biyya saniitiif dubbata. Kun Itoophiyaaf osoo hin taane aangoo isaatiif. Hacaaluu ajjeese Jawaar faahidhe filannoo kophaa geggeessina. Anaaf Abiyyi qofa filannoo godha. Abiyyi waan nu jennuun fudhata nama barbaanneen ajjeemna nama barbaanneen ukkaamsina. Ummanni Abiyyi matti duulaa ana quba nan qabu ka jedhu. Namni waamara biyya san keessa balleessaa jiru. Namni hattan Abiyyi Ahmad qilee kaayaa jiru. Namni Abiyyiin Ahmad akka kararratti hin deebine godhaa jiru. Namni Abiyyiin akka Ahmad akka tasgabbiin uumne godhaa jiru. Andaargaachoo Tsiggeetii fi Biraanuu Naggaati. Isinii galee kana dhugaan jirtu. Warroonni kun isinii galuu didee warroonni waan akkana hin faamne isinii hin galu yoomuu isin. Dhugaan jirtu kana uummanni Oromoo dammaqii Koloneel Gammachuu fa'aa awwaalaman bakka isaan jiran hin beekan. Kanaas tokkoffaa sagalee dhageessifachuu qabna. Tsinfanyaa akka Andaargaachoo Tsiggee uummata Itoophiyaa bakka hin bu'u. Itoophiyaan isan beeytu innis Itoophiyaan beeku ni balaaleffanna. Filannoo Itoophiyaa keessa gaggeeffamaa jiru adda durummaadhaan dura dhaabbanna. Tokkummaadhaan baya Ameerikaa, Awurooppaa, Kanaadaa biyya hunda keessa ilma Oromoo taatee dhugumatti quuqama Oromoodhaa qaba. Hayyoota mana hidhaa jiran sun na ilaallata abbaan jettu. Gadi bayii falmadhu. Yoo ka kanan goone taate Rabbi rahmata isinii haa godhu. Wannummaan gootanillee hin jiru. Harakaatii godhuun hin barbaachisu gizee biraa. Gizeen amma. Yeroon amma. Wanni godhamuu qabu kanumaa ergaan kiyya kana warroonni hudduu keessan hin dhiqanne ilmaan wasakaa ilmaan zinaadhaa wanni isin fiddan takka illee hin jiru. Quba keessan hudduu keessa of kaayaa tuqaa funyaan keessan uladhaa isiniin jedha. Kanumaa ergaadhaan isinii dabarsu wannan isiniin jechuu barbaadu kanumaa ummanni keenya gadi bayaa gumaa hacee gaafadha. Gadi bayaa hayyoo keenya akka hidhaman gaafadha. Ammoo nama Hacaaluu ajjeese argattanii jirtan. Namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese Andaargaachoo Tsiggeeti. Gumaa Hacaaluu Hundeessaa Andaargaachoo Tsiggeetiin baafna. Turii dafi
har'as ta'e bor ta'e gara fuulduraatittis ta'e hacee namni nyaate Jawaar fa'aa akka hidhaman namni godhe ilmaan Oromoo adadamanni murtii gadi dhiisuun ukkaamsee kararraa qabaa ka jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Andaargaachoo Tsiggeeti. Kana bakka kanarraan socho'iin Oromoo marti. Oromoo adada hiikamuun ajaja mana murtii cabsuudhaan ummata butee kararraa katabsaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Hidhamtoonni siyaasaa akkan hiikamne ka godhaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Itoophiyaa keessatti nageenyi akkan buune ka godhaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Abiyyi Ahmadis qilee kaayee Itoophiyaallee qilee kaayaa ka jiru Andaargaachoo Tsiggeetii fi Biraanuu Naggaati. Jazbaawwan akkanaa kana badhaadhina ofiin jedhaa bilchiginnaan ofiin jedhaa biyya namni diigaa jiru jara kana. Kanaaf Oromoon dhugaa isaa haqa gootota isaa jara kanarraa baafachuu sirra jira jechuudha. Kanaaf gadi baanee dhugaa jirtu addunyaatti haa himnu. Hiriirri nagayaa haa waamamu. Warroonni Oromoo hooggantan warroonni qeerroo Oromoo hooggantan ka biyya Awurooppaa, biyya Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa bakka kamuu jirtu hiriira qopheessitee itti qabdee ummata keenyaan gadi bayi hayyoota keetii sagalee ta'i Oromoodhaaf sagalee ta'i Oromiyaadhaaf sagalee ta'i jechuun sirra jiraata. Kana yoo hin godhin waan atillee dalayde wanni takkallee hin jiru. Gizee kanatti sanuma yeroo kanatti yoo waan akkasii hin godhin. Sini galee yeroo kanatti amma qilleensi mijjaawaadha. Koronaa qofa maaskii keessan godhattanii maaskii qofa uffattanii yoo baatan haalli qilleensaa amma biyyoota Awurooppaa hundarratti baay'ee bareeda. Qorri hin jiru maaliin hin jiru roobni illee haa jiraatu garuu wanni hiriira bahuu nama dhoorgu takka illee hin jiru jechuudha. Ayyamni gara seeraa irraa godhamnaan. Kanaaf hiriira qopheessuu isinirra jira. Ani gara kiyyaa dhugaan jirtu tanaa baga dubbattee siin jedha Andaargaachoo Tsiggee ka ummata nyaate Laamroot Kamaal homa takka harkaan qabdu namni Hacaaluu ajjeese Andaargaachoo Tsiggeeti. Amanaa jaran. Amana Daani'eel Kibriitis waa'ee amantiitiif masgiinni baay'ate maaliin baay'ate jedhee duula gara sadiin bane malee Oromoo lafarraa dhabamsiisaa ka jiru sabboontota ummata hayyuu biyya san keessa jiru ka butuchee dhabamsiisaa jiru Andaargaachoo Tsiggeetii fi Izeemaa warra ofiin jedhu paartii Biraanuu. Paartii Biraanuu Naggaa kanatu qola Abiyyi Ahmad jala dhokatanii ta'ufiitii televezyiinatti asin bayan ta'ufiitii asin mul'atan ummata fixaa turan. Amma ammoo dubbiin jabaattee jennaan waan godhan dhabanii jennaan Andaargaachoo Tsiggee kun as bahee dubbate. Kanaan dura namichi kun hin dubbatu. Argeen beekon takka waan inni haasa'u. Har'a haasofni inni haasa'e ummata Oromoo dhiisi, ummata Itoophiyaa hunda, ummata addunyaa hunda akka dallanu goote jechuudha. Alaabaan Ameerikaa waggaa meeqa Itoophiyaa keessatti jiran? Waggaa meeqa? Amata meeqa alaabaan Ameerikaa, ambaasiin Ameerikaa nagayaan Itoophiyaa keessa ka jiraate? Har'a akkamitti namichi kun afaan irraa fudhatee alaabaa Ameerikaa gadi buusee guba jedha? Sila maal jechuudha kun? Na ajaa'ibaa bar yoomaa kafeetellee Ameerikaan dhiibbaa guute wanni sadarkaa saniin nama ga'u hin jiru. Ameerikaa akkaataa itti ofirraa deebisuu beekaman imbaasii san dhaqee gubaa alaabaa san gadi buusee gubaa alaabaa akkamii gubta alaabaa Ameerikaa maa akkamii gubama alaabaa amma Itoophiyaa biyyi takka gubuu hin dandeessu alaabaa Itoophiyaa imbaasii biyya ambaa keessa jiru namni gubuu danda'u takka hin jiru maaliif gubamti sirrii miti kun rakkoo jiru seeraan hiikama sadarkaa sanirra wanni nama geessallee hin jiru kuni harakaatii godhuudha akaabbaduudha dhiiga ilmaan Oromoo dhuguu baratanii akkasumatti qaldii itti fakkaatee waa maraa dubbatan jechuudha. Alaabaa Ameerikaa akkas godha jechi inni jedhu kuni Itoophiyaadhaaf osoo hin taane ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran ibiddaan gubaadha kun. Ameerikaan maaliif waa'ee uummata biyya san keessa miidhamuu dubbattiidha kun. Kana dhugaan jirtu kana gumaa Hacaaluu Hundeessaa Andaargaachoo Tsiggeetiin baafnaa Oromoo qabsaayii warri bosona jirtanis namicha kana irratti nuu qabsaayaa ka biyya keessa jirtanis namicha kana nuu barbaada dhiiga hacee nuu baasa. Oromoo gammachiisa warri hidhattanii jirtan. Poolisiin Oromiyaa, hayyoonni Oromoo, poolisiin federaala keessa jirtu, ka quuqama sabaa qabdu, ka ilmaan Oromoo taate. Namicha kana irratti tarkaanfii nuu fudhadhaa. Namni Hacaaluu Hundeessaa ajjeese namicha kana. Andaargaachoo Tsiggee. Namni dhiiga hacee jiise. Namni dhiiga hayyoota kennaa jiisaa jiru. Namni hayyuu Oromoo yoo hiikamu awwaalaa jiru. Namni dargaggeessi Oromoo yoo hiikamu dhabamsiisaa jiru. Namni hayyoonni kenna akka Jawaar Baqqalaa Hamzaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa Jaal Abdii Raggaasaa akka mana hidhaatiin baane godhaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Poolisii federaalaa ilmi Oromoo ka akka Huseen ka akka Mustafaa Huseen yoo jiraatte namicha kana irratti tarkaanfii cululuqaa fudhattee dhiiga Hacaaluu Hundeessaa baasuu sirra jira. Warri kumuu ilmi Oromoo taatee namni kamuu jechuudha. Andaargaachoo Tsiggee adda durummaadhaan Itoophiyaa fi uummata Oromoo lafarraa fixaa ka jiru. Ummata Tigraay fi ummata Oromoo lafarraa dhabamsiisaa ka jiru namicha kana. Tarkaanfiin cululuqaan irratti fudhatamuudha qaba. Kanaaf ergaan kiyya kana ummanni keenya ammoo ummanni biyya alaa jirtan
adda durummaadhaan waan kana balaaleffadhaa. Namni biyya Itoophiyaa diigaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Namni Abiyyiin akka Itoophiyaan bulchine Abiyyitti gufuu ta'aa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Namni akka Oromoo harkatti biyyi diigamtu godhaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Namni Abiyyi Ahmaditti gufuu ta'ee akka ce'umsi isaa kun galma hin geenne godhaa jiru Andaargaachoo Tsiggeeti. Namichi kun gorsa Abiyyi Ahmadi. Waan hin taane isa gorsa. Mee ilaalaa waan inni isa gorsu alaabaa Ameerikaa gubi, alaabaa Awurooppaa gubi, alaabaa akkasii gubi. Biyyi tun biyya akkasiiti, biyya akkanaati jedhe. Akkanatti Abiyyi dogoggorsaa ture namichi kun jechuudha. Kanaafi ummanni keenya ni balaaleffannaa, hiriirri nu haa waamamuu, bakka jirtan maratti namicha kana irratti qabsaayaa, namicha kana irratti duulli haa banamuu, biyya keessallee warri jirtan, warri hidhannoo qabdanis ilmi Oromoo ta'ee qulfiin federaala keessa jirtu, ka poolisii Oromiyaa keessa jirtu, ka bosona jirtu ijoolleen abaa'oo barbaadamuudha qaba. Andaargaachoo Tsiggee gumaa Hacaaluu Hundeessaa namicha kanaan baafanna. Namni har'a alaabaa Ameerikaa guba jedhe bor alaabaa Oromiyaa guba jedha. Bor Oromiyaa guba jedha. Bor hayyoota Oromoo guba jedha. Itoophiyaa jedhee Itoophiyaadhaaf jecha Ameerikaa guba jedhe. Itoophiyaa jedhee Itoophiyaa jecha Jawaar guba jedhe. Itoophiyaa jedhee Itoophiyaaf jecha Oromiyaa gubuudhaaf deema. Waan kan laalitti ilaalin bilxiginnaa deeggaruu baadhu. Jechi namichi kun dubbate Oromiyaallee hin gubaadha. Oromoos hin gubaadha. Nama maqaa Itoophiyaatiin natti dhufe ani Itoophiyaadhaaf akkas godha jedha. Maali kijibna kana qabu jira? Itoophiyaadhaaf osoo waa godhuu barbaade silaa bar waa'ee waraana Shaabiyaa Tigraay keessa jiru haa ba'uu dubbata. Waa'ee waraana Suudaanii daangaa Itoophiyaa seenee Suudaaniin Itoophiyaa keessa jirtuu dubbata. Akkamitti har'a Itoophiyaadhaaf yaaddeeti? Kuni waan baay'ee nama gaddisiisu. Kanaafi galatoomaa baay'ee natti dhagaamee baay'ee na aarsee wallaahi billaahi qallaali man aarri namicha sana agarraaniin jechuudha. Akka namichi kuni kanaan dura fotoo isaa qofa biyya waliin argaa turre jechi inni dubbatu kuni mataa nama garagalchaa. Kanaaf uummanni keenya tokkummaan haa jabaatu. Oromoo dammaqii diyaaspooraan hiriira waamaa sagalee haa dhageessifatu uummanni keenya.